Rivani kabaja kana kopai kalletuman Bolamesa Saboka Dana Presidanti Banki Awash fi akkasumas immoo Daayirektara Olaanaa Damee Adaamaa. Addunyaa kanarratti jaarraa digdammaffaa keessaa asitti biyyoonni baay'een baankii yookaan baankii baay'ee dijitaala ta'e kana oomishuudhaan kalaquudhaan yeroo dheeraadhaaf maamila isaanii akka itti fayyadamu taasisaa turaniiru. Biyya keessatti gara waggaa 5 asittis wanti kun dhimma itti ba'amaa jira. Fakkeenyaaf baankonni tajaajila hawaasaaf kennan caalaatti itti siqaa deemuudhaaf waan isaan hojjetan tajaajilli isaan kennan baay'ee murteessaadha jechuudha. Tajaajiloonni kunneen immoo gariin isaanii maallaqa ofii qusachuudhaan wal qabatu, gariin isaanii immoo yeroo qabanitti sirnaan akka fayyadamaniif hedduu isaan gargaaru jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko har'a baankii deemee dabaree qabatee maallaqa barbaadu fudhachuuf yookaan immoo maallaqa barbaadu galchuudhaaf dirqama dabaree eeggachuu yookaan yeroo qabu keessaa waan inni fayyadamu yookaan yeroo qabu keessaa waan inni qisaasessitu jira jechuudha. Har'a garuu fakkeenyaaf baankonni akka kanaa baay'ee dijitaala ta'an, baay'ee ammayyaa'oo ta'an namni akka barbaadetti fayyadamuu danda'u uumamaa jiru jechuudha. Fakkeenyaaf amma maashinii kana yoo fudhanne STM jedhama. Maashinii kana namni itti fayyadamuu danda'u nama tokko malee iddoo kanatti fayyadamuu danda'a jechuudha. Kan biraa aafuuti osoo namni hin jiraatiin akkaawuntii yookaan buukii haaraa baafatee deemuu danda'a jechuudha. Asumarraa fakkeenyaaf iddoon kanarraa qalamni asirra jira, mallattoon nama sanaallee hin barbaachisa yoo ta'e iddoo kanatti akkasitti mallatteessuudhaan salphumatti fudhachuu danda'a jechuudha. Kana qofaa miti maallaqa hin kenna, maallaqa hin fudhata jechuudha. Maallaqa biyya kanaa qofa osoo hin taane maallaqoota addunyaa kanarra socho'an hunda isaanii jechuudha. Baankiin Awaashis maashinii kana maashinii tajaajila guddaa maamila isaatii kennu Itoophiyaa keessatti isa jalqabaa ta'e har'a magaalaa Adaamaatti eebbisiiseera jechuudha. Iddoon amma nuti argamnu kun Firankoo jedhamuudhaan kan beekamu iddoo gamoo guddaa Hayyuu jedhamu cinaatti argama. Namni kamiyyuu tajaajila bilisaa, tajaajila salphaa yeroo isaa kan hin qisaasessine fayyadamuu danda'a jechuudha. Yeroo ammaa kana addunyaan garatti deemaa jirtu ilaaluudha. Baankiin akka baankiitti gaafa hojjennu addunyaan garatti deemtu ilaalla. Addunyaan immoo gara kamitti deemaa jirti? Gara kaashiless sosaayitiitti. Namni tokko kaashii malee deemee tajaajila kamuu fayyadamuu akka danda'u gara kamitti deemaa jirti. Baankiin Awaash immoo dorgomaa ta'uu kan barbaadu baankota kana irratti kan adda isa taasisu Itoophiyaa keessatti qofa osoo hin taane yookiin gaanfa Afrikaa osoo hin taane baankota addunyaa irraa jiraman keessaati. Filatamaa ta'uu waan barbaaduuf kanaaf teekinooloojii addunyaan hordofna. Kanaaf baankota kamiyyuu caalaa baankonni kamiyyuu kan hin qabne magaalaa kana keessatti teekinooloojii haarawaa ta'e baay'ee leetesti kan ta'e ara guyyaa har'aa kana akka biyya kanaatti damee sadii dameewwan jiran keessaa immoo magaalaa filatamtuu Adaamaa Smart City kana keessatti tokko eebbisiifnee jirra jechuudha. Torbeetti guyyaa torba sa'aatii 24 tajaajila kenna. Namni jiraatee jiraachuu dhabuu baate namni dhufee tajaajila barbaachisaa ta'e hundumaa argachuu ni danda'a. Yoo ATM qaba akkuma noormaali akkuma warra kaanii ofii of danda'ee tajaajilamaa jedhee namni tokko yoo as dhufee waan barbaadu gaafate afaan inni barbaadu yoo barbaade afaan Oromootiin tajaajilamuu danda'a, Amaariffaan tajaajilamuu danda'a, Ingiliffaan tajaajilamuu danda'a, afaan Tigiriffaallee qaba, afaanonni kaanillee itti fufu. Waan barbaadu hundumaa tajaajilu maallaqa diipoozitii gochuu danda'a, baalaansii isaa gaafachuu danda'a, piin ishee kan ATM fal'aannu jira, kan moobaayil baankingii fal'aannu jira, isaleellee geeddarachuu hin danda'a, isteetimentii yeroo xinnoo laaluu danda'a. Maallaqa immoo barbaade fudhachuu danda'a, cheekiillee jijjiirrachuu danda'a of gargaaree jechuudha. Mattaawoqii asumatti iskaan godhee siistamichi kaapchar godha waan ta'eef. Isa kanatti immoo yoo dhufne inni sun of dandeenye gaafa hojjennu gaafa of tajaajilu. Kun immoo ofii kootee of danda'e of tajaajiluu danda'u waan ta'eef nama barbaachisa yoo jedhamu just we call santarii irra jiru ijoolleen eeggatan. Afaan hundumaan tajaajila kennuudhaaf ijoolleen achi taa'an jiru. Kanaaf hin tuqna. Waan akkasiin barbaada maal barbaadee jedhanilleen tajaajila nuti barbaadnu sana itti himna akkas godhi jedhee instructionii nuuf kenna achi booda maallaqa baafannee yoo ta'e maallaqa keenya baafannee deemna diipoozitii goonee yoo ta'e diipoozitii goonee deemna doolaara jijjiirrachuu barbaadnee yoo ta'e doolaara keenya gashina birrii keenya fudhanna. Namni damee deemee haga
sa'aatii isaa gubu. Nam tokko lama haga dabaree eegu. Asitti dabaree tokko malee dhufee ofiisaatii of tajaajila. Namni citiisaa mataa isaa barbaadu jira. Citiisaa namni soom barii kaash galchuu danda'a. Isa tokko namni barii kaash baafachuu danda'a. Rakkina halkan for example biyya kana keessatti rakkoo garaagaraa namni namni sooshalii keessatti rakkoo garaagaraa yoo samurratti fiigee dhufee nama tokko osoo hin kadhatiin ATM harkatti yoo qabaate. Even kaardii ATM illee osoo hin qabaatiin ashaaraa harka qaama isaatiin dhufee qarshii baafachuu danda'a. Yoo namni tokko jaara rakkatee bakka biraa jiru halkan namaaf qarshii erguu hin danda'amu akka durii namni kaash baafachuu dhiisuu danda'a. Isa kan namni yoo jala rakkate namni achi maashinii bira dhaabbatee eeggata maashinii namaaf bakka hunda jira. Inni asii dhufee kaashii baankii kamittuu akkaawuntii nama kamirratti akkaawuntii nama kamirratti awaash qofarratti hin taane akkaawuntii nama kamirratti as dhufee erguu danda'a. Uummanni biyya kana keessa jiru baay'eensaa gara baankiitti hin dhufne. Maallaqni isaaniillee gara baankiitti hin dhufne baankiin illee gara isaanii hin dhufne. Iddoo hundumatti damee bananii waliin gahuun hin danda'amu waan ta'eef. Kan uummata kana bira gahuu danda'amu karaa dijitaala baankiingiiti. Baankii keenya harkatti qabannee deemuu jechuudha. Baankota dhuunfaa beekan jiran keessaati hojjetaa kuma deddeebi'an kan qabu baankiin kamillee hin jiru. Tokko lammataa taaksii gibira kafaluudhaaf sadarkaa mootummaa federaalaatti eeggate sadarkaa federaalaatti barafamnee jira. Gibira guddaa yoo xiqqaate biliyoona 3 ol kan hojjetaa irraa citu malee piroofiitii yookiin bu'aa argatarraa baankiin kun biliyoona 3 ol biyya kanaaf galii nu godha. Kanaaf ikoonoomii biyya keessatti gahee guddaa taphata. Akkasuma immoo ismaart nama teekinooloojii barsiisuu keessatti mootummaa nama gahee mootummaa nama yeroo ammaa xiyyeeffannoo nuti godhee jiru Adaamaan immoo akka Adaamaatti bulchiinsa magaalaa Makuusaa Adaamaatti ismaartii siitii gaafa jedhamu magaalaa ismaartiin nama achi keessatti ismaart ta'uu qaba. Nama achi keessa jiru immoo ismaartiin gootu kilariin jijjiirtuu uffata jirtu hin taane teekinooloojii walitti liinkii gootee ture. Kanaaf achi keessatti amma kun imeejii guddaadha jechuudha. Namni kamuu boroo dhufe teekinooloojii akkanaas jiraayii wanti biyya ormaa jiru biyya namaa jiru asillee dhufuu akka danda'u biyya keessatti lammii keenya illee ismaart ta'uu akka danda'u adda duree taanee jirra jechuudha. Kanaaf ismaart gaafa jedhamu nama malee magaalaa yookiin gamoo biyya kan jiru kana ismaart godhu namatu dura ismaart ta'uu qaba. Achi keessatti immoo gaheen teekinooloojii guddaadha. Teekinooloojii fi dargaggeessa malee biyya keessatti jiraachuu hin danda'amu. Biyya tokkos biyya ta'uu hin danda'u. Biyyi tokko biyya ta'uu yoo barbaadde dargaggeessaa fi teekinooloojii tuchuu qabdi dargaggeessaa fi teekinooloojii irratti boondi gochuu qabdi. Nummoo achi keessatti gahee guddaa taphachaa jirra jechuudha. Bara kanaan dura nu wajjin turanii fi as gahuun keenya maqaa keessaniini isintu asiin nu gahee ammas borus isin tajaajiluudhaaf fedhii keessan guutuudhaaf yoomiyyuu halkanii guyyaa hin carraaqna hin hojjenna. Isinis nu jabaadhaa jennaan. Warri kaanis immoo baankiin Awaash dameedhaanis ta'e dijitaaliidhaan isin tajaajiluuf qophiidha waan ta'eef keessattuu immoo dijitii kan naannoo dijitaal eeriyaa irratti baay'ee investi gochaa waan jirru investimentiin kun immoo gara faayidaatti geeddaramuu qaba waan ta'eef ani inni gara faayidaatti geeddaramu immoo yoo isaan tajaajilaman waan ta'eef gara keenya dhufanii akka tajaajilaman dhaamsa dabarsaaf. Namni akkaawuntii nu bira qabu nama miliyoona 11 agarra Awaash irratti namni miliyoona 11 maamila keenya achi keessaati namni hundi teekinooloojii kana fayyadamaa jiru nu kan barbaannu namni mana isaa taa'ee osoo dabqan baasin osoo baankiin deemee tokkotti biraan baasin mana taa'ee birrii erguu akka danda'u mana taa'ee birrii hojjechuu akka danda'u moobaayil baankiingiidhaan intarneet baankiingiidhaan kaardii fayyadamee isa kana akka nu baratan jechuu barbaada kan maamila keenya hin taane immoo baankiin Awaash filatamaadha akka addunyaatti kan sabni kamuu beeku kan miidiyaan kamuu beeku addunyaan beektu barana biyya Itoophiyaa bakka bu'ee bara darbeef barana walitti aansuudhaan baankota dhuunfaa biyya keessa kan badhaafame Awaashi kun immoo maamila waan gaarii uffata qabnu maqaa gaarii waan qabnuuf kanaaf namni hojjetu namni baankii fayyadamuu danda'u kamuu dhufee akka nu bira jooyin godhu yookiin nu dubbisuun barbaanna maamila keessa ta'uun barbaanna isa kan dhaamuun barbaada.